Akkam jirtan. Ani ilma Oromoo sadii gaan obboleessa keessanii. Karaa dheeraa kana dagamii kaatee miillaan kutee galabee. Jarana warri biyyaa warri nyaatee kuufee jiru isinii waraana isinii jedhe isin waraanaa jiran. Waraana isin qotee bulaa isin haadholii kiyyaa abbootii kiyya quba isiniin qabu Oromoon inni isiniin daldale ofii isaatii nyaachaa jiru. Lafa amma kanaa deemee kana fide waan tokkitti Oromummaa kiyya qofan nafe. Bara garbummaan akka baranaa ani walloodhaatiif wallagga qofaarratti eegaa jiru. Walloo bar waan lamaan lolama. Takka amantii ishee Islaama waan taateef lolama. Lammaffaa Oromoo waan taateef lolama. Biyya kana keessatti Oromummaa yakka taate jiran. Ani gara keessa waan takkaaf hin jarri tokko jiru Islaama gaara tulluu takkarra jiru meeshaa gurguddaatiin rukutamaa jiru jennee odoo walitti himnaan lakki nagaadhaa nuun jedhan. Nagaadhaa lafti kun maal nagaa jira kun argaa jiraameedha. Haala baantee araddaa kana keessa manni walirratti ijaaramee jiraame. Jaallan kiyyaa ni jaalala keessantu nafe. Dhalaa fuula rabbiittan siniin jedha jaalala keessantu nafe. Isin qofa miti wallaggaa morma kutanii gatan. Yoyaa akka fuunii hordoftoota kabajamtoota channel YouTube Yaskaalatti jalatti argamtan jirra jirtuu anjira nagaa kiyya galata waaqayyoo. Egaa ammoo waan baay'ee nutti dhaga'ameedha. Daasisna jedheedha. Ingidiyaa akkuma argaa jirtan yeroo ammaa kanatti biyya keenya keessatti biyyi keenya nagaa hin qabdu. Baay'ee baka rakkina hedduu keessa jirti. Ingidiyaa waaqayyoon biyya keenya nuuf yaadatu. Kana jechuudhaan duratti dhugaa dubbachuu fi yeroo hammaa kanatti waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee namatti dhaga'amu. Biyyoonni nagaa qabdu takkallee hin jirtu. Yaa ta'u malee maal jechuu barbaadetan seetaniin akkuma argaa jirtan akkuma asirratti argitan kana maqaa TikTok isaatiin beekanii maqaan TikTok isaa karaa deemaa jedhama. Nama asirratti argitan kana akkasuma immoo maqaan isaa dhugaa Daani'eel jedhama. Daani'eel caalaa jedhamatti fakkaate maqaan isaa Daani'eel akka ta'e nan beeka. Namni kuni dhugaa dubbachuuf ani jalqaba eenyu si Amaara natti fakkaate kin baka nama baay'ee miskiina nama baay'ee jaallatamaadha. Ani amma bicha argee osoo hin taane yeroo tokko yeroo warri Booranaa rakkatanii rakkina hamaa keessa turan tokkotti bariisa baay'ee nama baka dhugaa dubbachuuf namoonni hundumtuu yoo osoo akka isaa kana ta'e ani dhugaa dubbachuuf hedduu baka namni addunyaan tuni hin bilisoomti jedhee san yaada biyyi keenya kun jechuudha. Namichi kun akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuuf hedduu aarsaa hedduu kaffalee aarsaa hedduu ana mana jedhame jechuudha. Oonan aarsaa hedduu jedhu Mr. Abinnatiin beektu hundumti keessanuu yaa ta'u malee aarsaa innillee nama gaariidha. Mr. Abinnat baay'ee nama xuruudha. Yaa ta'u malee anakka karaa deemaa kana nama baqaawumaa hin qabne dhugaa nama barateen hin fakkaatu yoo inni garuu hojjetaa mootummaati. Injiinariidha. Akkuma beektanii namni baqa hedduu namaaf hedduu baqa kan lapheessaa cabuudha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoota biyya akkanatti injaa rakkatan kana luka isaatiin deemee akkuma beektan yeroo darbetti makiina tokko qaba. Makiina suni bakka wayii deemee makiinaan isaa caccabde jechuudha. Ergasii karaatti makiinaan isaa jala caccabee ergasii hin bitan illee hin beeku. Dhugaa dubbachuu fi akkanumatti deeman jechuudha. Yeroo hunda lukaan deema lafoo isaa deema. Biyya hedduu guyyaa tokko lama deemitan as ga'e jedhee miila yeroo Booranni rakkatee rakkin hamaa keessa ture sanittis ammas immoo uummata Salaaleetiif
kan jalqaba sagalee ta'ee fi yookiin immoo dhaqee warra beela'ee dhaqqabee isaadha jechuudha. Akkuma argaa jirtanii warra urufatti ba'ee mana isaanii keessaa ba'ee kan qaqqabee eenyudha dura isaadha jechuudha. Guyyaa 3 isin bira ga'ee jedhee namicha kana akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuuf yeroo darbe Amaaran dabdabdee ajjeestee bakka du'e jedhanii bira gatanii deemanii garuu harki Waaqayyoo isaa hin ganne namichi sun namichi kun hin jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni akkasaa addunyaa tanarra hin jira jedheetoo hin yaadu. Oduu namni hundumtuuyyuu sammuu akkasaa laphee rifannaa akkasaa kana hundumtuuyyuu akkasaa kanatti qabaatanii namni hundi afaanis ta'ee zeegadhaan illee ta'e waliin jedhu. Kanaafiyyuu Rabbiin umrii isaa dheeressuu fi hedduu takka dhugaa dubbachuuf akka gowwaasan irra deddeebi'ee viidiyoo isaa dhaggeeffachaa ture jechuudha. Hedduu takka garaana nyaattee uummata miskiina kana uummata homaa hin beekne kana akkanatti dararanii mana isaaniitirraa buqqisanii hodoo mana qabanu ala bulchanii ilaala. Dhugaa dubbachuuf biyya keenya keessatti bakka siyaasa bakka waa takka waanuma xiqqoo dubbatti isaanan bakka namni hin dubbatu oduma du'e abaluu sun akkamitti du'e yoo jedhan namni akkatti dubbatu akkatti hafuura baafatu hin qabu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf rakkinni biyya keenya keessa jiru rakkina miti. Nuyi akkuma nuyi ammaas teenyee jennees waanuma salphaa nutti fakkaata garuu gaafa biyyatti galtan hundumti keessanuu rakkina kana hin dhageessus ni argitus immoo jedheetan yaada. Dhugaa dubbachuuf namni bakka rakkatee bakka itti garagaru dhabe. Achiin kabiraatu qaba. Asiin noo gadi ba'e kabiraatu qaba. Bakkumti jalaa gadi ba'an yookiin immoo jalaa dhokatan takka hin jiru. Maal jechuu barbaadetanii galatoomii jechuu barbaadetanii Daani'eel kanaanii Waaqayyoon umurii isaa fayaa dheeressu hedduu dhugaa dubbachuu waan baay'ee bakka namoonni hedduun irraa baratu jedheetan yaada. Namoonni beektanii diraamaa hojjechaa ture karaa deeman maqaa yuutuubii isaatillee akkasuma tiiktookii isaatillee jechuudha. Akkasii foolorree xiqqaa qaba akka duraa jalaa gubanii amma fooloo naannoo 83 waan akkasii qaba jechuudha. TikTokiin saayii karaa deemaa yoo jettanii ni argattu warreen sarchi gootanii ta'u argachuu ni dandeessu hin argitu. Bakka nama hedduu dhugaa dubbachuuf nama hedduu miskiina bakka oduu nama hundumtuuyyuu kanatti waliif yaade maal ta'a kan jedhu tokko dhugaa dubbachuuf waa baay'ee irraa barattu isaarraa. Bakka gorsi uummata gorsi ijoollee barattootaa gorsu hedduu bakka waan dinqiidha. Anarraa argeen yookiin immoo inni uummata kana gargaareef yookiin immoo bira dhaabbateef osoo hin taane gorsi isaatuyyuu sammuu cufame kana bana. Dhugaa dubbachuuf hedduu nama baqaas nama beekaa nama cimaa nama sammuunsaa baqaa eenyu ta'eedha. Dhugaa dubbachuuf hedduu namoota hedduun kan dinqisiifatanidha. Kana ani guutumatti maal jechuu barbaadetanii namni bakka dhugaa dubbachuuf waa'ee siyaasaa akkuma argitan YouTube irratti amma fakkeenyaaf waanuma antini kana gaafa haasaan hin guba yookiin immoo viidiyoo kaasaa jechuudha akkuma beektan. Kanaafiyyuu kana dhiisatu namni bakka bilbilaan biyya keenya keessatti bilbilaan bakka waa tokko waan siyaasaa haasa'uu hin danda'u. Hin sodaatu bakka namni waan hedduu amma fakkeenyaaf nuyyuu nagaa gaafannee biyyi keessa nagaa qaba malta nagaa jedhu malee nagaa dhabne akkana taane namni sin jedhee sitti hin jiru. Garuu rakkina hedduu keessa jiru. Rakkina hammana hin jedhamne keessa jiru dhugaa dubbachuuf. Yeroo ammaa kanatti yeroo firii dadhabbii isaanii yeroo makaraa kana ilaalanii kisuma kana bakka yeroo kana baadiyyaa keessatti makaraa itti fidu. Anna kana sinin jedha obboloota kiyya maal jechuu barbaadetan guutumaan guututti osoo namni hundumtuuyyuu afaanin tokko ta'ee wal jaalatee
Amaaraa, Oromoo, Tigree ምናምን jechuu dhiise namni tokko ta'ee afaanillee ta'uu baatu bakka waan gargar nuumne garuu nama namaatti tamanuu miti ani ammas taanan so ani Oromoon deeggara ani Amaaraan deeggara ani Tigreen deeggara ምናምን jedhu tokko hin qabu jechuudha dhugaa dubbachuu maaliif jennaan namni waaqayyoon tokko godheen nuume waan ta'eef bakka namni jeegadhaan nama kan wal jijjiire malee kan wal qoqqoode malee waaqa miti waan maqaa itti nuuf hin baasne nama ta'uu keenya bakka nama taane keenya nuume malee biyyi kana ati kana jedhee to gargar nuun baasne jechuudha waaqayyo annaa kana sinin jedha so maal jechuu barbaadetanii ani namni Oromoo bakka kanumatu wal fichisiisa fide osoo namni tokko ta'e osoo namni wal jaalate ijoollee irraa margii tana biyya isaatirraa illee bakka dhugaa dubbachuuf hedduu waan baay'ee nama gaddisiisudha waa'ee siyaasaa kana haasa'uunis xiqqoon ulfaata kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii waaqayyo biyya keenya nagaa nuuf yaa godhu amma dandeenyutti kadhannaadhaan yaadachuu malee wanti jedhamu tokko hin jiru keessattuu immoo dhugaa dubbachuuf ijoolleen biyya jiranii maatiin biyyaatiifis yaadu akkasumas warreen TikTok irratti ba'anii wal arrabsanii zeegadhaan wal bakka hedduu bakka dhugaa dubbachuuf TikTok banuun naas xallee jira maaliif jennaan kana gidalii Oromoo gidalii Amaaraa gidalii bakka walitti garagaraniiti live irratti wal eenyu jedhu kan isaan immoo acaaludha dhugaa dubbachuuf odoo kanumarraa uummataaf hanga dandeechu kadhannaa guute waan faayidaa qabu waan bu'aa qabu isaadha malee akkuma waan biyya akka bakka asirratti miidiyaa irratti dhiira of godhu odoo biyyatti sokkee ilaalee gaariidha dhugaa dubbachuuf hedduu takka waan na dinqeedha na beektanii yeroo tokko dubartiis ta'e dhiiras ta'e beeka miidiyaa kana irratti aandanyaa tokkoffaadha odoo garuu gara biyyaatti eenyutti hafuura takkaan hin baafanne miidiyaa irraa iyya jechuudha bilbila naasa'uunuyyuu baay'ee sodaachisaadha yeroo ammaa kanatti jechuudha hedduu takka dhugaa dubbachuuf wanti cimte waan takka waan dogongora takka dubbatti taanan garuma mana hidhaatti kaka'u jechuu hojjeta maaliin hin jiru waan takka jecha dogongora takka dubbatti taanan jechuudha akka durii bilbila waan siyaasaa kana ayinaa softa taanan dhugaa dubbachuuf daa'ima kaaniin hin jiru manuma hidhaatti darbuudha osoo amma kana godhan waa biraa seeratti godhani waan nagaa buusanii hin jettani waan hedduu nama gaddisiisudha waa'een biyya keenyaa baay'ee saasa'uun faayidaa hin qabu lamaaniyyaa dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee nama gaddisiisudha biyya keenyas nan jiraadhas gaafa jette bakka akkatti jiraatu si wallaalchisa hosuma qabduyyuu bakka namni dhabee biyyaa namni bakka uumaa dhabee biyyaa ba'a osoo hin taane bakka haaluma biyyaasitu si hammaarraree biyyaa si baasaas beekte namni bakka dhugaa dubbachuuf namni fayyaan tariyoo percentii namni harka 100 keessaa percentii 70 jiraata namni bakka ofumaanaas adeema jireenyi yuutti cimtee kuni biyyi nagaa hin qabdu namni hammaarrare dhugaa dubbachuuf namni hammaarrare ofii dhanaas adeema dhugaa dubbachuuf hedduun arge waa hedduun waan na ajaa'ibeef dhugaa dubbachuuf ani gizees tokko waan yaade jedhu bakka baay'ee natti dhaga'ama haalli jireenya biyya keenyaa kun Itoophiyaa kun baruma baraan bara dhufuu akkana taati laata bara dhufuu in sirroofti laata osuma kana jennu hoggaa meeqatama lakkoofne jira tashaashaalti laata bara dhufuu gaarii taati laata biyya keenyatti galleetti waan akkana hojjannaa laata gaafa jennu isheen siree caaltu taati booddee
biyyuma namaatitti taafufne kaa maal goonare dhugaa dubbachuuf hedduu nama gaddisiisa. Biyya keessanitti galaa hojjedhaa jedha gin afaaniin hin jedha namtichi kun. Biyya keenyatti yoo galle amma fakkeenyaaf suuqii takka banachuudhaaf qaraxa jedhu gibira jedhu maal jedhu ishiin iyyuu kan ati dadhabdee fidde isumatu galabbatata. Bakka yeroo bakka nan hojjedha jettu kuni kana fidii kuni gobboo kuni maal dhugaa dubbachuuf hedduma takka waan baay'ee tokko na ajaa'iba. Biyya keenya keessatti waa baay'ee ani ji'a lamaan biyya keessa taa'isanitti waa hedduun arge waa hedduun hubadhe bakka dhugaa dubbachuuf birris qabaattee har'a biyya kee keessatti hojjechuun isin dhibaa beektanii isin rakkisa dhugaa dubbachuuf akkuma amma asteenyetoo waa baay'ee haasofnu kan osoo hin taane biyya gallee gaafa ijaan argine garuu hundumni keenyayyuu inu banna jechuudha. Garuu uumaa nutti fakkaatu amma gara keessattuu biyya Arabaa keessa jiraanne uumaa tokko nutti fakkaatu uumtu nutti hin dhaga'amu. Gin gaafa biyyatti galle waa hedduu qabaattee dhiiste tokkoon bakka liyyina hin qabdu. Nan hojjedhee sana hojjechiira akkana hojjedhee sana akka hojjechiira gaafa jettu xaaxaan hin uumu jechuudha. Xaaxaan Itoophiyaa hin uumu. Akkasii waan hundaafiyyuu asaasin ittiin baay'isu warraa fi gaadha. Waan biyya keenya asaamiitis dubbatameetis hennumu so yaadisnu jechuu barbaadetanii galatoomaa isiniin jedha obboloota. Haalli biyya keenya waaqayyoon nagaa nuuf haa buusu jennee kadhannaa keenyan yeroo hundumaa yoo ta'e malee dubbachuunis haasa'uunis baay'ee ulfaatee jira. Haasa'uunis dubbannis wanti finnu tokko hin jiru. Kan hundumaa danda'u waaqayyoodha. Waaqayyoon harka isaa irraa haa qabu. Kanan jedhu kana bichaadha. Innaa kana isiniin jedha obboloota koo galatooma.